Bismillah qorri torbee kana keessa dhugaa dubbachuuf hedduu nama qorrisa kanaafuu furmaata isaa qabadha isin dhufeetin jira shiimmoo nyaannu isin jecha kallattii gara viidiyootti isin dabarsa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleeyyan kiyya jaalatamoo fi kabajamoo hordoftoota kiyya warroonni biyya alaas biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakkuma jirtanitti akkam jirtan fayyaa keessan yaalaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaatu isin jecha na bira bareeda alhamdulillah. Isin biras bareeda akka ta'e hawwii kee yeroo maraati jechuudha obboleeyyan kiyya hundi keessan nu galatooma ulfaadha warri yuutuuba kiyya ilaalaa jirtanii. Egaa itti aansuun irrallee waan qorraa ta'u tokko wajjin kan hojjennu ta'a ibidda keenyatti naqannee jirra. Asitti immoo dinnicha yookaan moosee haala kanaan firee haga jaha moo shanii takka irraa dhinnee wajjumaan kan hojjennu ta'a jechuudha. Keessatti hojii qorraatti hedduu takka nama barbaachisa. Akkasumas namoonni kiiloon keessan akkasii dabaluu barbaadan ammaan kana waliin laalla jechuudha. Wanti tokko asitti dinnicha keenya dhennee irraa qulqulleessinee distii sanitti bishaan naqannee irra kaa'anna jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gaduma viidiyoo kanatti na waliin turuun laayikii sheer gochuu hin dagatina. Akkasumallee immoo namoonni keessaan natti bilbiltanii dammi amanii sun biyya jira warri dagantaraa irras ni deebisa jira obboleeyyan kiyya ni jira jechuudha. Ni jira tokkoffaa fi lammaffaa isaa yoo namnummaa nama gurgure san nama hime malee wanni irraa beeku hin jiru jechuudha. Garuu ni jira. Kamitti ka dinnichaa keenya garaan booda kunoo distiin waa itti danfise dawaa waa itti danfisee keessa na ba'uu dide malee waan biraas miti dinnichaa keenya irraa dhinnee distiin nadhee ibiddarra keenya jechuudha. Obboleeyyan kiyyaa dhugaa dubbachuuf kasala irratti hojjechuun natti baratee jira ammaan tana killee firee lama keessa kaa'ee jira kunoo maaliif seetan warra daamaa keessa jirtan meena barreessa ifaan jechuudha. Ifaan qarshii 400 guutame guyyaa 7 guyyaa 8tti dhumaa jira. Guyyaa 30tti birrii meeqa akka ta'u dhugaa rabbii hedduu takka nama ajaa'iba ani jechuun duraanillee hedduu lakka ifaani amma mee warra akkasitti isin ajaa'iba jira. 400 guuttanii guyyaa 7tti ka isin jala dhume nam 400 guunnee guyyaa 7 guyyaa 8 torbaan hin ga'u jechuudha. 400 torbaan hin ga'u jechuun ji'atti qarshii hedduudha. Ansan malee immoo viidiyoon waan natti tolaa hin jirree fi kasalmarra qabsiisaa jira. Haa ta'uti hundumaaf dinnichaa keenya gara keenyeen booda asitti akkuma argaa jirtan kana shonkortii dhedheeressinee cirraa timaatimallee irraa dhidheesumaan akkasumatti osoo irraan quncisin cirra jechuudha. Hordoftoota kiyya qorraaf hedduu nama fayyada. Akkasumallee namoonni kiiloon keessan haga tokko isinii dabaluu barbaadanii waan nama hojjedhe kanatti waan 2-3 dabaltanii yeroo baay'ee fayyadamtan kiiloo keessanii isinii dabala jechuudha. Kanaafuu karaa sanii fayyadamtanii furdina gara seera qabeessa yookaan immoo furdina fayya qabeessa jechuu kee seera qabeessa jedhe fayya qabeessa akka qaamni keessan isinii dabaluu taasisuu dandeettan. Garuu dhugaa dubbachuuf furdina hin hawwina. Wallaahi laazim furdina hin hawwina. Namni furdate hundi fayyaa waan qabu isiniif fakkaata. Namni furdinni garmalee dhukkuba hedduudhaaf nama saaxila. Dhukkuba osoo anuu isin yaame amma gara dhukkuba 4-5 jechuudha. Furdinni garmalee dhukkuba kaleetiif nama saaxila, sukkaaraaf nama saaxila, dhiibbaa dhiigaatiif nama saaxila, waa hedduuf nama saaxila dhukkubbiin furdinni garmalee jechuudha. Baay'ee nama furdina irraa kan ka'e lutti ka'ii ta'u jira. Lutti isa sun maal mul'isa dhukkubbii kaleen fa'a mul'isa jechuudha. Kanaafuu baay'een keessan furdina garmalee hin hawwina. Garummoo haga tokko immoo yoo garmalee qal'atanii uffanni namarraa hin tolu dhugaadha. Haa ta'uti jiddu galeessa shamarri takka jiddu galeessa kiiloo 50 hanga 60 jidduu jiraatte bareedaadha jechuudha. Akka kiyyatti jechuudha obboleeyyan kiyyaa kanaaf furdina garmalee barbaanna jettanii waan amantaan hin taane fayyadamina. Damma yamanii san namni gaafatanii jira. Garuu maal akka walitti dabalinillee haga tokko jaanni mul'ata. Garuu dhangalaasan keessa maal akka itti makan hin beekamu. Namoonni fayyadame hedduu nama biyya keessaa bitee fayyadamee itti jijjiiramallee ni jira. Garuu immoo hedduu nama beelessa jedhanii annaa hundi keessanuu karama fayya qabeessa ta'ee nyaatuma mana keessaatiin deddeebistanii fayyadamuudhaan kiiloo keessan akkasii dabaluu taasisuu dandeettanii. Garuu kiiloo baay'ee dabaluu irratti xiyyeeffannoo golinaa dhugaa rabbi fayyaa taateetiniin kiiloon kee qal'inallee qabaatte qal'inni fayyummaadha jechuudha. Kanaaf ittiin jinqamani. Egaa kana quncifnee qopheeffanneen booda kallattiimaan maxbashaa keenya irra keenna. Maxbashaan waa hedduutti godha. Ibiddarra dalagaa jira. Sammuna kana gurraachattee jirti keessatti kun agartanii. Haa ta'u kun asitti immoo waan barbaachisu hundaa geeffannee jirra. Asitti immoo dinnichaan keenya bilchaate amma irraa fuuna jechuudha. Irraa fuune keessaa nadhaa dhimbiiba irratti akkuma argitan kana gara biraatti irraa naqee kunoo dhimbiiba paastaati irratti naqeetiin jalaan tirii kaa'ee jira. Akkuma argaa jirtan kana qorra kanaaf hedduu bareedaadha jechuudha. Hanqaaquu firee lamatti godhe waan nama godhe kanatti isin
abukaadoo fi loozii dabaltanii waan kana yeroo hunda yoo fayyadamtan yeroo hunda yoo fayyadamtan kiiloon keessan akka dabalu ani dhibba isinitti hima jechuudha. Waan dinnichaa fakkeenyaaf kun dinnichaa fi lamami hanqaaquun jira asitti abukaadoo fi loozii tumtanii irra firfisuudhaan loozii akaa'ame jechuudha. Saniin booda aannan fa'aa biraan argattanii dhumarra aannan itti dhuddan taanaan wanna kana nyaata kana walitti dhaabdanii haga kiiloon keessan dabalu yoo fayyadamtan ni furdattan jechuudha. Yaalaatiin inni barreessa zayitii kiyya eega maxxashaan hodheen booda itti nadhee jirra. Wanna namni isiniin jedhe kana maalitti irraa hafee kan amma itti godhe kana haaluma kanaanillee wanna nama itti godhe kana dhiistanii dinnichaa qofa affeeltanii dinnichaa keessan ni bulleeffattanii suguu akkuma nama godhe kanatti illee godhuu dandeettanii. Saniin booda maal gootan killee affeeltanii muruudhaa itti mattanii abukaadollee akkasuma mummurtanii itti naxxanii ocholoonii yookaan loozii daakamaa irra firfistanii waliin geettanii fayyadamuudhaan aannan irraan dhudhan jechuudha. Kana gaafa jalqabdu san kiiloo kee mazzanami osoo nyaata kana jalqabin guyyaa bismillaa jettee nyaata kana fayyadamtu kiiloo kee of mazzanii saniin booda walumatti dhaabimee fayyadamii jidduudhaan deebi'ee mazzanami kiiloon kee ni dabala jechuudha. Akkasii kiiloo ofitti dabaluufillee agaramaana dhiphatu isin barbaachisa jedhee yaaduu yoo balleesse dhiifama. Egaa karojii kennaa yoo deebine kunoo shunkurtii keenya eega zayitiin danfeen booda shunkurtii keenya itti galchinee jirra. Akkuma argaa jirtan maxxashaan kun hedduuta kana fayyade garuu amma qabannaan isaa irraa cabee jennaan hedduun rakkisaa jira gizeetti dalagu. Haa ta'uutii qullubbiitti goone amma qullubbii jalqaballee godhuun ni danda'ama jechuudha. Waanuma qorraa ta'uu haala salphaa ta'e mana keessatti maksasii afaan Oromoofaatiin maal jedhama tursiistu akka misinaa jedhu sila fakkeenyaaf laaqana nyaannee laaqanaaf irbaata jidduu osoo hin gahiin sa'aatis 10-11 akkas 9 irraa kaasee itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Waan ho'uu kanaaf nama waan ho'uu kana ijoolleedhaaf illee nyaatarraa biddeena fooxirraa ka diqqoo isii adda ta'e jedheetiin haala kanaan goone jirra. Shunkurtiin eega bilchaateen booda timaatimaa fi kaarotii bakkuma takka itti goona. Saniin booda waliin dhahannaa achirraan immoo dinnichaan keenya qophii ta'ee jira. Haaluma salphaa ta'e maksasii bareedaa wajjin qopheessina jechuudha. Obboleeyyan kiyya warri viidiyoo kiyya torbee kana keessa na ilaalaa jirtan dhugaa rabbii hedduu takkanaaf galatooma. Hedduu galata guddaa qabdanii isiniin jaa. Ammallee itti fufaatu mana laala akka naamileedhaan waan babbareedaa isinii qabadhee dhufu kana osoo hin taane waan babbareedaa waan irraa hubannoo argattan waa hedduu qabadhee isinii dhufa yoo isin viidiyoo kana laaltanu dasna jedharratti tula niin gammada. Itti immoo si'aayinnaan waan isin fayyada jedheetiin yaadu viidiyoo hedduu isinii qabadhee dhufa jechuudha yoo isin laaltanu. Kanaafuu na laaluu hin dagatina laayikii godhaa isinin jedha obboleeyyan kiyya. Suguun keenya warri amma bilchaatee jira asitti kinoorii godhame kinoorii isinitti mul'ata jedhee yaada. Dhugaa diqqoo biizii takka ta'e meesitu gadi ba'ee bitee qopheessuun diqqoo bakka biizii ta'u irraa kan jechuudha. Kinoorii fayyadamaa jira sammuna kana. Akkuma argitan kana bilchaatee jira suguun keenya gadi sirriitti laafee jira ni mul'ataami. Kanaafuu amma dinnichaa keenya itti galchinaa dinnichaa quncisni irraa waan ta'eefu dinnichaa keenya itti galchina jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu ammallee irra deebiidhaan galatooma ulfaadha. Warri sagalee waasaap irraa gootanii ani isiniin deebisin yookaan gabaa jiraadhee fa'a keessaan amma karawaatti na dubbisa. Warri shiitiin jettan ashaboo itti godhanna. Shiitiif shaarbiin jira, diriyaan jira, kootii isiniin jedhisan namni baay'een hin galmoofne waan ta'eef hin galchine garuu yoo namni baay'ate isinii galcha kootii hawwataa jechuudha obboleeyyan kiyya. Akkasumas maashina qamashaa sanillee namni 12 hin guunne koomentii keessan isin lakkaa'aa ture nama 12 hin geenne namni maashina qamashaa barbaadanillee jalatti ammallee irra deebiidhaan na barreessa. Nama 12 ga'ee taanaan ni fida jechuudha ni fichisiisa. Akkasii haala kanaan egaa waliin geenne raawwannee jirra kun akkuma argaartan kana waa maashaallah tabaarakallaa qorra kanaaf hedduu bareeda jechuudha. Waan akkasii kun amma qaaraa kennetti godhannee jirra. Shiimmoo akkasumas boqqolloo fa'aa yoo affeeltan qorra roobaa kana ijoollee teessaniif jechuudha. Hordoftoota kiyya ijoolleen gariin nyaata hin nyaattu nama aarsita nama ijoolleen tee nyaata hin nyaattu wallahi laazim hin nyaattu jechuudha. Kanaafuu immoo jijjiirratti illee godhee bakka hin nyaatanii. Kanaafuu dirqama sanitti immoo jijjiirree yoo yaalle bareeda isin jaa viidiyoon kiyya gara xumuraa ga'ee jira. Maashaallah dhumni isaa kana fakkaata. Akka isinitti loomaata akka shakkii hin qabu laayikii sheer gochuu hin dagatinaa. Hundi keessan ulfaadhaa galatooma viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina. Hangasittuu turtii gaarii naa qabaadhaa isin jaaladha isin kabaja halkan keerii keessa naa bulaa laayikii sheeriin akka hin dagatamne baay'ee.